He became North Korea's leader before turning 30. At the time, many hoped Kim Jong-un would lead the country into a new era. Hidhamtoota siyaasaa hidhaatti faniiksisuuf qabsoon uummataa cimuu qabaa jedhe gurmuun gargaartota Koongireesii Federaala Oromoo Haydil Addunyaa duul shana yeroo xumuraatiif balleessu jedhuun torbaanota lamas godinaalee Wallaggaa Afran keessa bifqindaa ta'e waraanni mootummaa manneen jiraattota gubuuf namoota nagaa ajjeessa jiraachuu jiraattota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti baane ye'uun ingidaa bal'inaan isaan deemu. Nama qaama hidhate waliin hariiroo qaba jechuun shakkan gara laafina tokko malee rashanaa jiraachuu dubbatu. Amajjii 11 bara 2022 godina Qellem Wallaggaa aanaa Filloo ganda Garjeeda jedhamu keessatti dubbi hima mootummaa Soomaliyaatiif gaazexeessaan BBC duraanii Muhammad Ibrahim Mwalimu haleella boombii magaal guddoo Soomaliyaa Moqoddishootti bade balleessaan irra darbatamee madaa'e waggoottan torbool biyyi Afrikaa maali bulchoon bara 2020 keessan gorra hafan qolfan pirezidaantiin Bamaakoo duraanii Ibrahim Baabukeer Keyitaa lubbuu dhabee jedhani tanallee santeemna komaand poostii loltummaa Tigraay mootummaa naannoo Affaar akeekachiisee jedhani humni adda naannoo Affaar ergama biyya Ahmad Galmaan ga'uuf yaalii Tigraay weeraruu taasisuu jirka jedhe ibsi kuniin mootummaan naannicha gocha kanarra qusachuu qabaa jedha oduu gambiraatiin eegi maatii bira qabame hidha seenee asii tokko guutuun isa ka dubbatam gaazexeessaan OBN Seefuu Gurmoo hangammaa murtiin dhiyaannee jedhan miidiyaan inni hojjetuuf OBN hangammaa waan isa rimbaan Abrahaam Birruu gabaasmiidhaas qaba. Maatii fi hiriyoonni isaa bilbilaan dubbifnee fi sagalee isaanii akka hin fayyadamne nu gaafatan akka jedhanitti eessumni kee maaliif mootummaa qeeqa jechuudhaan manaa fuudhanii hidhan. Eessumni isaa mootummaa qeeqa jedhan kun immoo biyya faranjii akka jiruu fi Seefuu waliin hariiroo jabaallee akka hin qabne odeeffannee jirra. Biyyi Kim Jong-un Pyongyangitti maalla Kooriyaan kaaba yaalii misaayilii gabaabaa lam furguggeessitee jedhani ibiddi tokko qof keessa marsafreessoof Kim darbat jedhan kanaan Kooriyaa kibbaatiif Jaappaanfa dabalate biyyooti dhuugiyoo muddamaan mucaan Kim Jong-il isaniin tuquu irrifatinaa jedha ammajji 17 barrii 2022 guyyaan immoo wiixataa ye'uun ingidaatti san dabarsa. Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himnaa ani Yohun Ingidaati. Torban lamaan asitti godinaalee Wallaggaa Afran keessatti bifa qindaa'aa ta'een waraanni mootummaa manneen jiraattotaa gubaa namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Duula shanee yeroo xumuraaf balleessuu jedhuun murni aangoo irra jiru waraana guddaa garasitti bobbaasee jiraachuu kan himan jiraattonni lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti waraanni qindaa'aan gaggeeffamaa jiraachuu ibsanii jiru. Lixa Oromiyaatti waraana mootummaa Itiyoophiyaan cinatti loltoonni Eertiraallee bobbaafamanii jiraachuu haleellaa xiyyaaraa fi diroonis irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuu ajajni olaanaa Abaaw Waboo tibbana ibsuunsaa ni yaadatama. Guutuun oduu kana itti aanee dhiyaata. Godinaalee Wallaggaa Afran keessatti torban lamaas bifa qindaa'een waraanni mootummaa manneen jiraattotaa gubaa namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu odeeffannoon jiraattota naannoo irraa OMN qaqqabaa jiru ni ibsa. Akka jiraattonni himanitti waraanni mootummaa poolisii humna addaa Oromiyaa makalaakaa fi milishaa of keessatti hammate duula shanee yeroo xumuraaf balleessuu jedhuun gandoota baadiyyaa fi magaalaa keessa bobbaafamaniiru. Hidhattoonni kunneen toorora bobbaafamanitti manneen jiraattotaa shakkii bu'uura hin qabneen gara jabinaan gubaa jiraachuu kan dubbatan jiraattonni maanguddoota maaliif gochi kun akka raawwatu gaafatanillee salphisaa jiraachuu dubbatu. Kana malees nama qaama hidhate waliin hariiroo qaba jechuun shakkan gara laafina tokko malee rashanaa jiraachuu dubbatu. Amajjii 11 bara 2022 godina Qellem Wallaggaa aanaa Filloo ganda Garjeeda jedhamu keessatti waraanni mootummaan bobbaase shaneetu as jira jechuun mandara tokko keessaa manneen 7 gubuu abbaa manaa fi haadha warraa dabalatee namoota baay'inni isaanii 10 ta'an bakka tokkotti ajjeesuu jiraataan naannichaa OMN ibsaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneen miseensota maatii fi jaarsolii biyyaatii kan jedhan maddi odeeffannoo OMN kun gandoonni baadiyyaa godina Qellem Wallaggaa jalatti argaman hedduun rakkoo wal fakkaatu keessummeessaa jiraachuu
namni haala naannichatti deemaa jirutti dhiheenyaan hordofaa jiran kan maqaan isaanii miidiyaa irratti akka hin ibsamneef gaafatan kun nuuf ibsanii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaalee Ganjii, Yuubdoo, Laaloo Assaabii fi Najjoottis waraanni qindaa'aan gaggeeffamaa jiraachuu OMN odeeffateera. Bulchiinsa magaalaa Najjoo jalatti kan argamtu bakka addaa bakka Ajjoo Diillaa jedhamtutti guyyoota 3 dura mana jiraattota ganda baadiyyaa hedduu akka gubanii fi duula shanee balleessuu jedhuun tarkaanfii waraanni mootummaa fudhatuun miidhaan jajjabaan hawaasarraa qaqqabaa jiraachuu OMN jiraattotarraa odeeffateera. Qaama hidhate waliin hariiroo qabda jechuun namoota nagaa akkanumaan qabanii ajjeesuun gochoota irra deddeebiin raawwatamaa jiran ta'uu ibsan. Gama biroon godina Horroo Guduruu Wallaggaa bakkeewwan adda addaatti uummanni lola kallattii lamaan miidhamaa jiraachuu jiraataan aanaa Jaardagaa Jaarteerraa OMN dubbise himaniiru. Odeeffannoo naannicharraa arganne akka mul'isutti amajjii 9 bara 2022 aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti manni jireenyaa maatii obbo Asaffaa Amanuu jedhamanii hidhattoota mootummaan garasitti bobbaaseen gubameera. Abbaan qe'ee obbo Asaffaanis rasaasaan ajjeefamaniiru. Aanaa Jaardagaa Jaartee fi Amanuu akkasumas aanaalee ollaa naannichaa birootti faannoo fi milishaa Amaaraatiin lola banameenis lubbuun namoota hedduu darbee qabeenyi hawaasichaas manca'u gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Wallagga Bahaattis haaluma wal fakkaatutu mul'ata. Aanaalee godinichaa Sibuu Siree, Waamaa Hagaloo, Giddaa fi iddoowwan birootti bifuma wal fakkaatuun hidhattoonni mootummaa ajjeechaa raawwachaa jiraachuu isaanii maddeen odeeffannoo keenyaa OMN itti himaniiru. Godinaalee afranitti duula shanee balleessina jedhuun gaggeeffamaa jiru wal qabatee dararaan waggoota 3 darbaniif hawaasa naannichaa mudataa ture. Yeroo ammaa ejjoo ammaatee jiraachuu kan himan jiraattonni aanaalee garaagaraatii OMN dubbise kunneen haalli tibbana mul'atu egeree hawaasichaatiif iyyuu yaaddessaadha jedhu. Murni Bilisiginnaa waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuuf hamman bulchitoota Tigraay waliin mari'atee rakkoo jiru karaa nagaan furachuuf fedhii mul'isaa jiraatus qaama shanee jedhuun balleessuu irraa duubatti akka hin jenne irra deddeebiin dhaadataa jira. Iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'utti humna waraanaa guddaa bobbaasuun Oromiyaa dirree waraanaa taasisechuufis karoora qabaachuu dookumentiiwwan keessoo sirnichaatti yeroo garagaraatti OMN qaqqabaa turan ni mul'isu. Waraanni Bilisiginnaa lakkoofsaan guddaa ta'e dhiheenya Oromiyaa keessaa bobbaafamuu hordofees lixa, kibbaa fi giddugala Oromiyaatti lolli qindaa'aan itti fufiinsaan waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeeffamaa jiraachuus OMN odeeffannoowwan kallattii garaagaraatiin argaturraa mirkaneeffateera. Gama lixa Oromiyaatiin waraana mootummaa Itoophiyaatiin cinatti loltoonni Eertiraallee bobbaafamanii jiraachuu, duula lafoon banameen alattis haleellaan xiyyaaraa fi diroonii irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuu ajajni olaanaa ABO WBO tibbana ibsuunsaa ni yaadatama. Oduu keenya itti aanuun hidhamtoota siyaasaa hidhaatti hafan eegsisuuf qabsoon uummataa cimuu qabaa jedhe gurmuun gargaartota Koongireesii Federaalaa Oromoo waliigala addunyaa. Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi kanneen biroon hidhaatii hiikamuun uummata Oromoofis ta'e maatiif gammachuu ta'uu kan ibse gurmuun deeggartoota KFO. Namootni kun ilaalcha siyaasaa adda ta'e qabaachuurraan kan hafe wanti balleessan hin turre jalqabumaa hidhamuun isaaniif hin mallee jedhe. Gaggeessitooti siyaasaa kunniin hiikamuun bu'aa qabsoo uummataa fi dhiibbaa mootummoota alaatiin ta'uu amannaa kan jedhu ibsi gurmuu deeggarsa KFO idil-addunyaa. Hidhamtooti siyaasaa hundi akka hiikamaniif qabsoon uummatichaa cimee itti fufuu akka qabu dhaamee jira. Qaamni aangoorra jiru dhaabolee siyaasaa morkattoota ciccimoo qaban dirree siyaasaa keessaa haxaa'ee baasuun filannoo mo'achuuf gaggeessitootaa fi miseensota dhaabolee siyaasaa Oromoo hidhaatti naquu fi ajjeechaa dabalatee yakkoota garaagaraa raawwataa turuu kan yaadachiisu ibsi kun filannoo sobaa gaggeessuuf gaagaamaa hagana gahu biyyarraan gahuun barbaachisaa hin turre jedhe. Gaggeessitooti KFO dhiheenya hidhaatti ba'uun murtoo gaarii ta'us hoogganotaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo addatti fo'anii hidhaatti hambisuun shira Oromoo qoqqooduuf itti yaadamee godhame akka ta'etti shakkinaa jedhe gurmuun kun. Uummanni adeemsa qoqqoodiinsaa akkanaa simachuu akka hin qabnes dhaamee jira. Murni biyya bulchu siyaasa rakasa dhiisuun biyyattii waraanaa fi beela keessaa baasuuf akka hojjetu garee hidhatanii falmaa jiran waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisaa Tigraay dabalatee mariin qaama bilisa ta'een hoogganamu akka jalqabamuuf haala mijeessuu akka qabu waamicha dhiheessee jira. Gurmuun gargaarsa KFO idil-addunyaa gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hundi hatattamaan akka hiikaman, waraanni lafoo fi qilleensarraan Oromiyaa keessatti godhamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu, gartuun biyya bulchu amala mootummaa abbaa irree dhiisee mariin dhuga qabeessii fi hunda hammataa ta'e akka godhamuuf haala akka mijeessu,
Ajjeechaan suukanneessaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran qaama bilisa ta'een qoratamuun yakkamtoonni seeratti akka dhihaatan uummanni Oromoo ajandaa qoqqoodiinsaarraa of fageessuun akka sabaatti qabsoo mirga isaa kabachiifachuuf godhaa jiru irratti akka xiyyeeffatu waamicha dabarsee jira gurmuun gargaartota Koongiresii Federaalaa Oromoo waliigala addunyaa. Gaazexeessaan OBN Seefuu Gurmuu erga maatii biraa qabamee hidhamee torban 3 guutus hanga ammaa mana murtiitti akka hin dhiyaatinii fi maatiin isaa haala rakkisaa keessa jiraachuu odeeffanne. Seefuun aanaa Boosatitti hidhamee jira. OBN hanga yoonaa waa'ee gaazexeessaa kanaa waan jedhe hin qabu. Gama biroon gaazexeessaa OMN kan ture Abdusalaam Hassanis magaalaa Bishaan Gurraachaatii qabamee erga hidhamee ji'a 2 lakkoofsisullee hanga yoonaatti murtoo haqaa dhabuun hidhaatti ergama. Abrahaam Birroo walitti qabuun waan qindeesse qaba. Gaazexeessaa Seefuu Gurmuu OBN waajjira muummee magaalaa Adaamaa jiru keessa hojjeta. Maatiinsaa, haati warraa fi ijoolleensaa immoo bakka dhaloota isaa godina Shawaa Bahaa aanaa Booset magaalaa Doonii jiraatu. Torban 3 dura akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 10 bara 2014 isaa maatii dubbisuu gara magaalaa Doonii deemee balbala irraa qabanii mana hidhaa geessanii jedhu maatiin. Seefuu maaliif akka hidhan maatii fi hiriyoota isaa yoo gaafannu inni balleessaa fi hirmaannaa siyaasaa tokkollee akka hin qabne dubbatu. Maatii fi hiriyoonni isaa bilbilaan dubbifnee fi sagalee isaanii akka hin fayyadamne nu gaafatan akka jedhanitti eessumni kee maaliif mootummaa qeeqa jechuudhaan manaa fuudhanii hidhan. Eessumni isaa mootummaa qeeqa jedhan kun immoo biyya faranjii akka jiruu fi Seefuu waliin hariiroo jabaallee akka hin qabne odeeffannee jirra. Seefuun yeroo ji'a tokkotti siqu kanaaf mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Booset magaalaa Oolencitiitti hidhamee jira. Haga guyyaa har'aa garuu himanni irratti baname mana murtiitti hin dhiyaanne. Namni kun abbaa ijoolleeti. Maatiinsaa mindaa isaa malee madda galii kabiraa akka hin qabne dubbatu. Erga inni hidhamee immoo miidiyaan OBN mindaansaa akka hin kaffalamne dhoowwuu dhageenye jirra. Haalli kun maatii isaa madda galii kan biraa hin qabneef qormaata guddaa ta'ee jira. Ogeessi miidiyaa kun labsii yeroo muddamaa labsame hordofee akka hidhamee fi manni hidhaa inni keessatti hidhames hammaataa ta'uu hiriyoota isaarraa odeeffannee jirra. Manni hidhaa waajjira poolisii aanaa Booset magaalaa Oolencitii keessatti argamu mana osoo hin taane mooraa dallaan itti ijaaramee jirudha jedhama. Mooraa hidhaa jumlaa kan namni 1000 keessatti hidhamee jiru aduu fi qorri beelli rakkoon qulqullinaa fi dararaan humnoota mootummaa hammaataan akka achi jiru namoota garasii qunnamne irraa hubannee jirra. Gaazexeessaa Seefuu Gurmuu OBN keessa waggoota 14f nama tajaajilaa ture. Oduu walqabatuun gaazexeessaan duraanii OMN Abdusalaam Hassan Arsii lixaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti erga hidhamee ji'a 2 guutuufi. Abdusalaamis haga ammaatti himati tokko irratti hin banamne. Itoophiyaatti labsii yeroo muddamaa booda komaandi poostii hundaa'een ogeeyyii miidiyaa fi namoota nagaa yakka tokko malee jumlaan hidhuun waan barame ta'aa dhufee jira. Oduu keenya itti aanuun mootummaan Itoophiyaa bara 2021 keessa tarkaanfii tajaajila intarneetii cufuuf fudhateen kasaaraan doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 65 biyyattii mudachuu dhaabbanni Toobteen VPN beeksise. Tajaajilli intarneetii adda cituun walqabatee addunyaa keenyarraa bara faranjootaa darbe keessa lammiileen miliyoona 400 fi miliyoona 86 ta'an tajaajilaan ala ta'uu kan beeksise dhaabbatichi. Sababa kanaan kasaaraan doolaara biliyoona 5 fi miliyoona 400 caalu diinagdee addunyaa mudachuusaa beeksisee jira. Itoophiyaan kasaaraa cufamuu intarneetiin walqabatee ishee mudateen Afrikaa irraa Naayijeeriyaatti aantee sadarkaa 2ffaarra jiraachuu ishees ragaan kun ni mul'isa. Intarneetiin lammiileen mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu akka shaakalan gochuun guddina diimokiraasiif gahee guddaa taphatuun cinatti yeroo ammaa bu'uuraa jiruu fi jireenya hawaasa bal'aa ta'uun diinagdee addunyaa keessatti qooda murteessaa taphachuu irratti argama. Kanaafis tajaajilli intarneetii adda cituun miidhaansaa olaanaa ta'eera. Biyyoota akka Itoophiyaa keessatti mootummoonni tahee jedhaniiti tajaajila intarneetii addaan kutuu irratti kan argaman. Afrikaa keessaa Naayijeeriyaa, Itoophiyaa fi Sudaan faatu tarkaanfii tajaajila intarneetii adda kutuun biyyoota rakkoo jabaa keessatti mul'atu ta'uu ibsa gabaasni qorannoo Toobteen VPN. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii tajaajila intarneetii fi marsaalee hawaasaa cufuuf fudhataa tureen biyyattiin waggaa tokko keessatti galii doolaara Ameerikaa miliyoona 100 fi miliyoona 65 ta'uu dhabuu ishees ibsee jira.
biyyattiitti keessumaa waraana Tigraayin wal qabatee intarneetiin cufamee turuu kan ibsu gabaasichi tarkaanfiin kun miidhaa diinagdee hordofsiiseen cinatti mirga uummataa sarbuu ta'uus eeree jira. Tigraayin alattis iddoowwan sochiin waraana bilisummaa Oromoo bal'inaan keessatti mul'atutti tajaajila intarneetii cufaa kan ture mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaas godinaalee lixa Oromiyaa fi iddoowwan biroo lolli geggeeffamaa jirutti tajaajila intarneetii addaan muree jiraachuun ni beekama. Komandi poostiin loltummaa Tigraay mootummaa naannoo Affaariin akeekkachiise. Humni addaa naannoo Affaar ergamaa Abiy Ahmed galmaan gahuuf yaalii Tigraayin weeraruu taasisaa jira kan jedhu ibsi komandi poostii loltummaa Tigraay kun mootummaan naannichaa gocha kanarraa akka of qusatuuf ibsa loltummaa baaseen akeekkachiisee jira. Akka ibsi komandi poostii loltummaa Tigraay kun jedhutti humni addaa Affaar daangaa qaxxaamuruun Tigraay bakka Milaazaat jedhamutti sanbata darbe weeraraa Tigraay irratti bananiin miidhaa geessisanii turan. Waraanni humna ittisaa Tigraay tarkaanfii fudhateen yaalii haleellaa kana fashalsuu danda'ee jira kan jedhu ibsi kun ta'us tuttuqaan humna addaa Affaar kun ammallee itti fufee waan jiruuf tarkaanfii jabaa fudhachuu akka malu akeekkachiisee jira. Kanaafuu maanguddoonni fi abbootiin amantaa mootummaa naannoo Affaar irratti dhiibbaa barbaachisu akka taasisanii fi yaalii weeraraa kana akka dhaaban jechuun gaafatee jira ibsi komandi poostii loltummaa Tigraay kun. Naannoon Affaar ammoo gama isaatiin ibsa baaseen humnoonni Tigraay haleellaa haaraan irratti taasisaa jiru jechuun himatee jira. Naannichi ibsa dilbata kaleessaa karaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa baaseen akka jedhetti waraanni Tigraay haleellaa haaraa humna guddaadhaan deeggaramu magaalota Affaar armaan dura qabamanii turan irratti taasisaa jira jechuun himatee jira. Magaalaa Tarsiimoo daangaa naannolee lameen irratti kan argamtu Ab'aalaan lola humnoota lamaanii kanaan miidhamuu fi lammiileen nagaa gama lachuurraa magaalattii dhiisanii baqataa akka jiran maddeen oduu garaagaraa gabaasuu irratti argamu. Qondaala olaanaa waraana Biltsiginnaa kan tahan Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa jibbana kennaniin waraanni itti fufee jiraachuu kan ibsan wayitaa ta'u wal himannaa humnoota lamaanii kanarratti garuu waraanni Biltsiginnaa hanga ammaa waan jedhe hin qabu. شمونت طري كلتا شحن عسرت 4 عامة مهرات Dubbi himaan mootummaa Soomaaliyaa haleellaa boombii magaalaa guddoo Soomaaliyaa Mogadishootti of wareegdotaan raawwatameen madaa'u miidiyaaleen mootummaa Soomaaliyaa gabaasan. Ogeessi suuraa madoo qondaala kanaa lafatti arge akka gabaasetti dilbata Muhammad Ibrahim Mo'allimu mana isaanii fuulduratti haleelamaniiru. Haleellaan boombii kun maqaa Mogadishootti kan raawwatame ta'uu kan ibsa eejensiin oduu biyyaalessaa Soomaaliyaa. Haleellaan kun jalqabumaa dubbi himaa mootummaa Soomaaliyaa irratti xiyyeeffachuusaa beeksisee jira. Qondaalli kun amma hospitaala Mogadishoo jiru jedhe poolisiin. Qondaalli kun osoo konkolaataan imalanii rukutamuu kan himan maddeen mootummaatti dhihoo ta'us hamaaf kan isaan kennu miti jedhanii jiru. Dubbi himaan mootummaa Soomaaliyaa Ibrahim Mo'allimu irra deddeebiin haleellaa wal fakkaataan irratti xiyyeeffatamu gabaasni Aljaziiraa ni mul'isa. Ejensiin oduu Soomaaliyaa akka jedhutti namni balleessee baduuf manaa bahe kun qondaala kana yeroo isaanii mana isaaniitii gadi bahan argatee haleeleera. Haleellaa kanaaf qaamni itti gaafatama fudhate garuu hin jiru. Al-Shabaab haleellawwan naannawa magaalaa Mogadishootti raawwatamaniif irra deddeebiin gaafatama fudhataa turuunsaa garuu ni beekama. Soomaaliyaatti filannoon achi butamuu hordofee muddamni siyaasaa dabalaa jira. Haleellaawwan akkanaa bu'uura siyaasaa akka qaban amanamaa jedhu beektonni. Mo'allimuun gorsaa olaanaa dhimma miidiyaa kan ministeera muummee biyyattii Hussein Robleeti. Ministeera muummee Hussein Roblee fi pirezidantii Soomaaliyaa Mohammad Abdullahi Farmaajoo gidduutti ammoo atakaaroon siyaasaa jabaan turuun waan yaadatamu. Oduu keenya itti aanuun pirezidantiin Maalii duraanii Ibraahim Boubacar Keetaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Bara 2013 irraa jalqabuun hanga bara 2020tti waggaa 7 fi Maalii bulchaa kan turan namni umurii 76 kun bara 2020 keessa aangoo irraa humnaan kaafamanii
turani. Du'a isaaniif sababni adda bahee beekamuudha baatus wiixataa ganama mana isaanii kan magaalaa Baamaakotti argamutti lubbuun darbuu maatiin AFP'f mirkaneessanii jiru. Guyyoo Waariyoo. At his inauguration, when he enjoyed lots of goodwill, he promised a new direction for Mali. Pireezidaantiin Maalii duraanii Abbe Ibrahim Baabukeer Keeyitaa lubbuu dhaabe. Bara 2013 jalqabuun hanga 2020 waggoottan torbaaf Baamaakoo bulchuun eegee barcumarra darbatan. Nama ganni 76 mala ammaltummaa balleesse Maalii Diimokiraatis jechuun waada seenee kura jalqabarraan. Jireenyi uummata kiyya fooyyesse afaan isaan qabachiisa takka tan na bira dhaabbadha jechuun marslammeessoof filan. Waada seentane dusii garuu guutuu hin dandeenye jedhu. Ammajji bar 2020 keessa dagaagu garee finxaaleeyyiiti sabab taate biyyatti keessa jeequmsi nageenya jabaan akka dhalattolchiti jedhamuun gamtaan garee mormituu ta'imaa Mahammad Diikootiin hoogganamtu duulirra qindeessuun hiriir mormii uummataatiin wareersuu jalqaban. On August 18, 2020, a group of military officers took up arms in what started as a mutiny. Inni garuu oo'ee gadoode rabbiif jedhaa riifoormii bareedduu tolchee mormitoota lofi dabalee angosanii qooda barcuma kan na jalan butina jechuun kadhachaa ture. Mormitooti barcumanni baan kan qoodachuuf waliigalanii marii jalqabanillee mormiin uummata kun akkama jabaachaa dhufuun dirree addabaabaayii bilisummaarra magaalatti afuufanii haadhuun salphisanii simpirree ijoolleen qabdu fakkeessan. Dhibee kooroonaavaayirasii sallaamsha'uu diinagdee biyyattii mormii barsiisotaatiif mala ammaltummaallee qofa don taane gaaree finxaaleeyyii saba tuuraak jedhamuun beekamte ta'ee biyyattii qabachuun eeginnangoo qabatas qondaaltota mootummaatiif hojjettoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii ukkaamsa tureen namicha akka mamnu dhabsiisuun mormii uummata kanaaf saaxil jedhu warri siyaasaa lixa Afrikaa kan itti dhiyeennaan beeku. Eegee hura godhannee murtii uummataatiin of jibbaadhi jechuun bar 2020 filannoof dhiyaatan. 5 years later, he won re-election against Soumaïla Cissé. Filannoo Maalii tagaafas gaggeeffamteen duub namichi ganni 65 Abbe Lazarus Kaartes Chaakuweeraa Ibrahim Baabukeer Keeyitaa sagalee qabxi 58.57 injifachuun angorra konkolaa. Namoonni hedduun maqasa gabaabsuun IBK jedhuun akken war faranjoota bar 2013 muummichi ministeer Maalii ta'uun angoo qabat pireezidaant Baabukeer marslammeessoof bar 2019 deebiin filatamullee sagalee saamti jechuun mormitoota bira jabduu qeeqamee angorra humnaan dhidhimkaan eegisuun bakkinni jira addunyaan qubiin qabduu jedhaan amma garuu jaarsii yaayyuu saqiiree jechuu jira. Gabaas miidiyaa war Paaris Agence France Presse maatii dubbisa argadhi jedhuun namichi gani 76 waggoota 7 biyyi lixa Afrikaa bulchuun Gaanaa mardhaa wiixata majji 17 bar 2022 laf dhugaa godaanee jedhaan. The slow pace of political reforms, corruption, the failing economy and poor infrastructure fed anti-K. Oduu keenya xumuraatiin Kooriyaan kaabaa misaayila gabaabaa lama furguggeessuun ishii dhagahamee jira. Yaaliin misaayilaa kun buufata xiyyaaraa Pyongyang irraa godhamee kan jette Kooriyaan kibbaa Kiim biyyoota ollaa jeequu fi jechuun himattee jirti. Kim Jong-un gama isaaniitiin ani nageenya biyya kiyyaa eeguuf malee eenyullee haleeluuf karoora waan ani hin qabneef hin sodaatinaa jechuu irratti argamu. Ammas Guyyoo Waariyoo waan qindeesse qaba. It's the fourth time this month South Korea is confirming this latest launch. Kooriyaan gam kaaba misaayil fageen gabaabaa furguggeessitee jedhaan yaali dhukaasa hadirra xuyyuur Pyongyang irra darbatamee jedhan kanaan Kim Jong-un dubbina fedhachuuf akkanta jechuun si'oolimatti dhiyeessiti. Ibiddi jihan qofkeen marsa fureessoof gargalaanaa darbatti jedhaniin biyyiti mucamata qooxootuun Kooriyaan kaabaa seerittiin bulmaatu nuukileerii dhaabbata biyyoota gamtoomanii kabajuu diduun dibbeessaan ollara fudhawuunis rakkoo jabduu jedhan. Kooriyaan kaaba hanqinni midhaan nyaataatiif rakkoo diinagdee baay'ee qabdu mucaan Kim jedhan kun qawwee gugurdoo akkana dhudhukaasuun humni qaba addunyaatti agarsiifachuun isaa maraatummaa warri jedhulleen kanoo. Jaapaniif Kooriyaan kibba gochi Kim godhuu jiru kun naannoo qaxanicha jeequuf jechuu yoo balaaleffatan Pyongyang ibiddi kiiloomeetira 380 yookaan maayilsi 236 samii keessa ol xinni furguggeessus Al Jazeeraan gabaase.
But Kim's fixation on nuclear weapons has come at a heavy price. Kim haalum wal fakkaatuun dhumbar 2021 keessa jechuun ji'ootaan duralle ibiddi wal fakkaat kadarbati yommuu ta'u yaaliin inni godhuu jiru kun qajeelfama kaawunsilii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii waan hin cabsiniif adabbii warreega takka hin jira BBC'n gabaa kanaan duralle qajeelfamoota akkana kan cacaacabsuun biyyoota ollaa barqaqqeen irriib dhowwa waan turteef addunyaan kooriyaa kaaba qoqobbiin jaanjessaa turte misaayilli fageenya gabaabaa hamkiim darbatee jedhan kun garba naannoo kooriyaa kaabaatti argamee bu'ee jira jedhu ministeerri raayyaattis biyya Naabo Kishi addunyaa mucaa hiyyiba kan calliste ilaaluun qabdi jechuun waajjifee dadhaban. South Korea's military says the north launched 2 projectiles that appear to be short-range ballistic missiles. Ameerikaan Pyongyang xiyyeeffannoon isii sagantaa waraana guddisuuf biyyoota ollaa dabri immoo keessumatti hawaasa addunyaa hafroottan kiitaan sodaachisuuf wada darbati jechuun himachaa turte. Biyyatti Kim mata qooxoo keekeen gamisiitiin yaaliin tolchuu jirmal itti seegumsi biyyiteenna mirkaneessuuf haleella umnooti diina nurra godhan kam ofirra faccisuuf malee eenyullee tuquuf karoora hin qabne jechuun waaka. Waliigaltee niwukileerii balleessuu hawaashin giitaniif kooriyaa kaaba jidduu bar bulchiis Tiraamp jalqabdeen Kim taayisa malee tanama waan hin dhageenyeef itti badi jechaa dhaqan of jibbaatanii Tiraamp illeen jidduu Baayidanii mo'ata. Kim qalbii addunyaa harkisuuf yoo Ameerikaa watti dubbatu warruun waliin beekneen kakka kooriyaa kibbaa kan fayyame ispoortii waraana daawwachiis gaafa Ameerikaan dallanti ofir micciiramti immoo seer jaba diinummaa biyyoota ollaa lamaan jidduutti bitti qabsiisan baasuu war seersuun cabsallee du'aan gaggeessaa ture. It's believed this latest launch is response to new sanctions imposed by the Biden administration over the last. Mucaan kun waggaa dabarkan keessallee dargaggooti kooriyaa kaabaa loqod kooriyaa kibbaa hin fayyadaman akkasumallee faashin rifeensaatiif muuziqaa warlixaa Ameerikaaf Siyool guutuma guutuutti akka dhiisan akeekachiise ture. Baalastik misaayil habombi jaba baatakkin dhukaafneef dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin kadhowwamti biyyattii Kimishaa Pyongyang ajaaja dhaabbata guddayya Antooniyoo Guutarees diduun sibiil kan darbachaa ture. Taatullee meeshaa misaayilii hammisii waltaansite marsafureessoof darbachuu jirtu kun tikasoon taane gos misaayilii keessa istiqayya kuruus jedhamu waan taateef seerii itti buun jiruu jedhan. Kim Jong-un gurbaan gabaabaan addunyaa mata jabaachuun tussiin irribna dhowwuu jiraa jedhan. He became North Korea's leader before. Daawwattoota himannoo duni har'aaf qabnu kanneen turan waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna qophiileen keenyatti uffuu yeroo gaarii.